Sumii itti naqite. Astagfirullah. Sumii gaa anis egaa anis ni dhugaa sumii wanti naqe. Tana dhugaa. Kunoo hayyee. Maal qabdee? Amishaa itti naqatu maal naqine? Maal inni naqasaa maal ta'e? Nuyi haan itti naqe. Nuti si gasaa maal dhoyta? Nuti haaduu shaayii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Akkam nagee qabdanii jirtanii jajjabaattan baga jiraattan jecha dhufne dachaanii dhufne jirra. Har'aan tana Fatiyaa maal qabatee dhuftee jettan? Har'aan tanas waan qabadee dhufe oduu gaariillee miti. Garuu kalee citii baarraa baasisaniif jecha wallollee mana bullee ala bulee mana isaa kaan buluus hin beekne garuu bilbilallee hidhateeti akka ittiin bilbilli isaa cufaadha. Akkasii bulee bari'ee arras bari'ee jira. Itti bilbilaani ganama kana kaasee jira. Kootu magaalaa nageessitaan jeeni. Magaalaa dhaquu fenaan dhaqi makinaan ala jirti qulfii mana jirti naan jee. Ani magaalaa dhaqullee barbaadee sun ta'an ani ganamaan hin gabbahee. Daawwattoota akka sheekaa birallee dhaqeetiin jira. Sheekaan inni dhufuu didee akkana jalaan halas kana agartanii qurufuutii qobarichoo waa hedduu qaba. Shaayii keessa naqit naan jee. Sanumaan laallaa dura naan jee haa jeetiin bitadee dhufe ani immoo isa yaamuu fi kootu suuqan naga baastaa jeeni niin dhufaa naan jee yeroo dhufullee hin beekne garuu hordoftaaf daawwattoota kiyya dubbiin isaa hedduu na dhibde. Anis isumaaf jecha rakkachuu jira malee ani waan biraatiif miti takka maraatummaa qabaateeti miti dhibdeedha. Dhibdeen akka fete nama gooti akka nama goone hin qabdu hojii isaa duraadha waggaa meeqaa hojjechuu jiru lallaafiseeti chillaa jeeti ji'a lamaaf deemaa hojii sitti hin jiru. Akka nama kalaas naguma rabbi yeroo dabarfatee yeroo namni itti bilbileetti haaja'ee bilbila nama jalaan kaasu waa hedduu jira. Saniifuu dubbiin isaa deddeebitee jirti. Anis nama keessa shakkiin na dhufe. Anis waan biraatiif isa maraachuutu hin ta'in waan biraatu hin ta'in fayyaa isa barbaadaa fi hanga dhumaa nafaana tura bilbileetti yaamee jira. Yeroo inni dhufu waan beekne yeroo inni dhiyaate kaameeraa keessa jeeffadheetuma taa'ee isa eeggadha. Hordoftoota kiyya kunooti kana inni waan akka illee qabu qurufuutti qabarichoo fa'aa waa hedduudha. Kunaan inni dhugaa inni dhufuutinaan kana shaayitti naqifnaan jedhanii akkasii bahar dhufu jira. Taayitiin hanga dhufu eeggadha. Kanaanis inni dhugaa waan akka nama gootu. Kanuma durattu isan ilaala jechuu kiyya. Ishiifis waan dhugu kun rakkina hin qabu takka. Qabarichoo nama beektan kan beekne hin jiru. Ni arsinaasi cafaqanas ni dhuganii rakkina takka hin qabu. Yoo marqee isa biraatti narraan dhugu. Ana ififis naqadde. Tokko waan nama godhu hin qabu. Ififis naqadde isaafis naqee. Yoo amma isa dura waan akkanaan hin godhan jee isa biraan hin taati. Saniif kun garsiisu. Isa duraan qalasa keessa naqeetuma shaayitti naqa. Waan jibbuuf na dhibdee garuu kan inni rabbi haa godhuu fi waan nama jibbisiisus waan biraati. Namni nagee qabaatee waan akkanaa kana ni jibbaa jee yaadu saniif inni ilaalame. Egaa dubbimaan gara geessee jecha haala bulee hangaan itti dawwaluu dhufuuf kaane garuu maatiif hin deemnee qulfii mana jirti maal naan jee ani gabboof illee miti isuma yaamuu fi yoo feete maafiif gadi bahin naan jee magaalaa sanuu makiinaa dhiseetiin gabbee jee dhugaa. Miidhumaan gabbee heeda ala bulee jaartii bira bulus hin beekne ala buleetuma bilbilaan yaame dhugaa anillee gabbeetiin dhaqeetii waan fide kunoo agartanii jirtanii kanaaf illee dhufe isuma yaamuu fi ani kootu hin jiru. Dhufe. Bismillah. Asin jira.
Maalif ibsama? Maal jette? Se. Ni ana dhabdu shaayii mukaan dhugaafse. Isa. Suqumaan gabboo barbaade. Tokko waan kana naa ta'e tiroo sadii. Laa jechuun wajjima yaana jeeti. Se. Nama ala jira hayi. Seenaan jirre? Ayaan kaala jira. Baani seenii jenii waliin barbaada. Seenii barbaada. Seenii jenii olaa sire. Bayan? Bayan? Wow. Olse nani ana? Ha? Achingo? Ati namni takka gisee manarraa deemu nan eegina nan yaadina wakkaa akkanaa jira jechuudha bilbilallee feetu cufadhu. Kamsa naraare. Siifin kan naar waan isin jira geesse akkuma gabbeen namni akkama ala bulee dhufa. Ala bulee dhufa. Feetu bar ala buluun ni bultaa garuu bilbila cufattee nan eegina wakkee akkanaa dhaqeellee hin jenne bilbiluma cufattee dubbuma sanii jecha fiidee ala bultee dhufte. Bisamee. Bisamee. Dubbuma kalee hojii haasoo jecha. Kamsa naraare. Qabisa siifin kan na ta'e si wajjin haasoo jira barsa. Dubbii tamee. Baasii baadii qabduuti baasii fira. Bisamee. Bar ganas tu dubbadu ayah Sheikh Astama. Nillee dhiise garuu dubbisan akkas manumarraa gabbaatee utaartee ala bultee sa'a tana dhufuun maal? Wallaahi dirqii maraadhaan. Laa sittiin dubbadu jira waliin dhaabee kalas dhiiseetiin jira. Garuu aangoo sitti dubbadu. Jechuun gara dhiiseen jira. Salmaa jala bultee baaraan amma kaatee aangosuun sitti dubbadu jira. Mana yeroo juga baay'ina labula. Wai, ajaa'ibin bulle. Haa lafa illee cufatu ajaa'ibin bulle. Durboon dhaamsa haasawirraan jirna. Wal beekna mana soitaa. Wal beekna. Egaa duraan gisee hajaa qaatus nan eegina waan akkanaa dhaqa rafa olaa cufadha jettee nama daamatte akkanumatti gabbaatee ni dhuftaa jennee otuma eeguu halkan hin rafne akkanatti hin bule. Anduwaa asiriin kutee wayin guyyaa koo ganama koo galgala kutee. Asirii kuttee ni dhuftaa jennee eeguu jira bilbilas cufatte duba malee hin beekane namni akka hin beeka namni. Akkamitti beekaa namni hafuun beekta qabatee wai hafnaan duraan. Hafuu utuu ni nimne laa utuu ni nimne akka taasnare ni dhuftaa jennee halkan guutuu taa'aa buleen. Bilbileen irra dhaan. Haa qabi. Akkasii dubbii kanaa mi kaasee hafte dubbii sirraa dhaabeetiin jira. Tamam. Sa dubbii kam? Dhaabeetiin jira jeergan. Kanas dhaabeetiin jira. Kana dubbii taanaan dhiisni sirra. Tam. Amma ganama magaalaan dhugee isheettee nyaantu. Ni ana kala shaawwatan dhugaa. Midin walumaa iyyan. Ammas bayaan faalee jiratte ani dura waan jiduftaan beeka ammas. Akkam? Ha? Akkam? Bayaan faa akkam godhu deemtare walumaa iyyaana. Wajjana hajaaf deemnaa mi? Akkuma tokko bullee. Yaa'ii kophaan obaafta. Haal seenani. Aseen irree barseenii jeen jettee ni miini seen irree. Bilbilatu baay'ee. Aseen irree shaayiin ni dhugan shaayiin guutuu nama irraa fatara seenaan siniif hin godha. Nuti fatara egaa siniif fatara. Nyaatani? Maaliif hoo shaayiin? Fatartanii jirtani? Mana bayaanii fatarree dhume. Shaayiin maal isa? Shaayiin maal? Maal? Shaayiin maal? Kalaas hin dhiqamne irratti. Kalas ni dhiqamne? Hankami kalas ati hin dhiqamne waa naqaa nama? Maal kam jedhe? Kalas ni dhiqamne. Wallaahi. Ittiin jira harka waan shaayiin qabaa bar. Saanti deeme? Ayyee hoo? Wayi kalas ni dhiqamne kalas ati dhiqamne nama waa bica? Kalaasni sirriin jiru. Wayyaa rabbii kiyya. Kalas ati dhiqamne waa bica nama? Nada, sama ada itu. Shaayi kan godhe. Akkamiin godhe? Makalas ni dhiqamne. Wanti sirriin jirtuuti. Afaan kati sirriin jiru duuti. Hey.
Bahar. Hey. Bahar. 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 Mana Bahar. Bishaan isa gaja. Akka tatate ta. Maal nyaattee dhufte? Maal nyaattu? Shaayii kana maal dhumeeta? Maal nyaate shaayii kanatti? Maaliin akkasa maal qaba shaayiin? Maal nyaattee dhufte maal? Maal nyaatee dhufte? Eega shaayii dhugutti jiru maaliin itti naqa? Shaayiin tokko maal adda? Ooluu himi shaayii maal itti naqite wayi? Maal itti naqe? Duuba maal shaayii kana? Maal taate shaayiin kana dhugutti jiru haa maal taate haa? Maaliin akkanite shaayii kana ganamaan? Wayi hoo dhugiree hoo dhugee dhugutti jiru? Akkam? Dhugutti jiran? Laali shaayiin tu maal qabdeeti? Maal qabdi? Dhugee mii wayi tokkuma maali? Laala Itti kaawwan naqiree qabdi. laalitti jiraataa shaayiin itti naqiree maal isaa maa kana godhatta? Maal qabdi? Shaayiin tu sirriifti hima? Maal qabdi? Maal qabdi? Maal qabdi ree? Keef nama qoqqabachiifti shaayiin? Waan biraa nyaati maal si qoqqu maal qoqqafanni? Wanni gashuuf kaafu maal? Maaltu shirif kaa? Bar maal itti naqite inni Waa shaayii takka itti naqe maal itti naqe? Suma itti naqite? Astaghfirullah. Summii kaa anis eegaa anis ni dhugaa ka summii itti naqe. Tana dhugiyaa. Kunoo hayyee. Maal qabdee iyyee? Ami shaayii kanatti maal naqine? Maaliin naqasaa maal taate? Nuyi haawaan itti naqite. Nuti si gasaa maal dhoyta? Nuti himi kaatu shaayii. Nuti si maal dhoyta ame? Wayi. Ani dhugaan summii wanti godhe? Wallahi shaayii tana mataa gubbaasin naqa. Nin dhugaan. Nin dhugaan. Maal itti naqite hin jeera. Maal dhoyta ame maal? Nin dhugaan. Tanaaf ni hante. Wayi. Moo dhoomaa fi naraaraa qabaa jiire? Si dhoo fi naraaraa qabaa jii? Maaltu naqxee jechuudha ulee. Ulee hararaa bulte. Anuma dhoo keessaa qabdaanii waan biraa ta'e miti. Uzu billah. Wallahi shaayii kanatti maal naqine? Nuti si nudhoyte amma si hafte. Shaayii kanatti maal naqine hin Si jeera. hafte hin jeeban halas. Si haftee? Eega si hafte ganamaan kabalaan gurra nu tuchite maali? Ulee maaltu fide? Bar shaayiitti Ulee maal? maaltu fide hin jeera kalas. Maal goote haa? Sitti erganii. Keef nama qoqqabachiifti shaayiin? Sitti erganii hin jeera. Maa uleen? Sitti erganii. Sinna Maal ta'e ergani. si jaani? Ati bar maalti goote sin jenne? Kalas dhiisi. Deem kanas magaalaa sin deema. Deemu jeera kalas. Akkasii hordoftoota kiyya. Uleen illee kanoo. Uleen illee nurraa naaf ganamaan. Akkasii daawwattoota kiyya. Gurra na duche kabalaan wallahi qaamni kun nanaaf akka mataa kanaan na soosse. Akkasii kanoo ni galtanii. Maalti na itti shaayaa nu dhugutti hin jira. Garuu inni waan biraa keessa jira. Keessa jiraachuusaa kanumaa hin arge. Kanumaan laalinaan jaanni akka nane. Anis dhugutti hin jira. Summiin taane dhugutti hin jira dawaadha. Dawaa qalbiin himanii dawuma rabbi namaa godha. Ani himeetiin dhugutti jira. Garuu booddeen kiyya ulee taate. Mamaatii miti tanuma fakkaattiin isin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.